Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa akka har'a shamarreen takka akkamitti qaama saalaa ishee mi'aawaa fi jaallee ishee biratti filatamaa godhuu dandeessi kan jedhu kan ilaallu ta'a. Akkamitti haala salphaa taheen mana osoo hin bahin qaama saalaa jaalleen kee hin quufnee fi hin daganne godhuu dandeessa kan jedhu qabxii 5 kan ilaallu ta'a. Egaa akka warri chaanaal kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatiin haftaa jecha warri subscribe gootan galatoomaa jecha gara sagantichaatti darbinaa irraa baradha. Inni dura akka seeraatti ilaalamuu kan qabuu fi shamarreen hunduu dirqama godhuu qabdu. Inni maali? Qaama saalaa ishee fincaan booda bishaaniin dhiqatuu qabdi. Abadan sooftii fayyadamuu hin qabdanii. Dhiironni garuu fincaan erga fixanii booda qaama saalaa isaanii hurgufuun fincaan keessatti hafesan akka bahu godhuu ni danda'u. Shamarran garuu erga fincaantanii booda bishaaniin dhiqachuu qabdu. Yoo sooftii qofaan goggogfattan fincaan qaama saalaa keessan keessatti hafu xiqqoma paantii keessan yoo tuqe qaama saalaa keessan foolii badaa qabaachuu danda'a. Kanaaf dirqama bishaaniin dhiqachuun barbaachisaa fi filatamaadha. Egaa kuni biyya keenyattis ta'e biyya alaatti baay'ee baratamaadha. Biyya keenya wayya jechuu ni dandeenya. Biyya keenyatti namoonni erga wal qunnamtii godhanii boodas ta'e erga fincaananii booda bishaaniin qaama saalaa dhiqatu. Garuu amma biyya alaattis ta'e biyya hedduuttis kan baratamaa jiru erga fincaananii booda sooftii qofaan qaama saalaa goggogfatanii deemuu. Kuni baay'ee waan fokkataa fi waan hin gorfamne. Sababbiin isaas qaamni saalaa shamarranii akka dhiiraa hin hurgufamu. Fincaan keessatti hafesan baasuu hin dandeessanii. Kanaaf egaa fincooftanii booda bishaaniin dhiqatuun baay'ee barbaachisaa fi fincaan sun akka isin keessaa dhume sirritti beekuun barbaachisaadha. Akkuma fincaantaniin booda utaaltanii ka'atanii paantii uffatuun baay'ee rakkoo qaba. Kanaaf eega fincaantanii booda fincaan sun paantii keessan irratti kan hafu yoo ta'e xiqqoma paantii keessan yoo tuqe qaama saalaa keessan guutumaan guututti foolii hamaa akka uumu godhuu danda'a. Kanaaf qaamni saalaa kee mi'aawaa fi hawwataa akka ta'u yoo barbaadde qaama saalaa kee bishaan qulqulluu ta'een yeroo hunda dhiqachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaa nyaata junk ta'e irraa fagaachuudha. Nyaanni kun niwutirantii xiqqoo of keessatti qabata. Baay'inaan fayyadamnus qaama keessanii faayidaa xiqqoo qaba. Garuu nyaanni kun mi'aawaa waan ta'eef qofa soorachuu dandeessu. Garuu faayidaa homaatu hin qabu. Kanaaf nyaata kuduraa fi muduraa ta'e nyaachuu qabdu. Kuni foolii qaama keessanii fooyyessuu danda'a. Akkasuma foolii bareedaa akka qabaatu godhuu ni danda'a. Inni sadaffaan paantiidha. Paantii yeroo yeroon jijjiiruudha. Egaa akka daawwattootni koo kanaan hin hamataman jedheen abdii qaba. Paantii keessan guyyatti yeroo 2 ol paantii jijjiiruun filatamaadha. Akkasuma paantii isin hin qabnee fi baay'ee furdaa ta'e uffatuun hin barbaachisu. Yeroo hedduu paantii laafaa fi isin hin qabne akkasuma qabdoo harmaa laafaa fi isin hin qabne furdina akka hin qabne akkasiisan fayyadamuu qabdu. Kuni maali? Sababbiin isaa qaamni saalaa keessan hafuura akka argatuu fi qilleensa gahaa akka argatu godhuu danda'a. Paantii laafaan baay'ee barbaachisaadha. Yoo dandeessan immoo yeroo hedduu akkuma isin himutti gubbaan bijaamaa uffattanii yeroo raftan paantii keessan baafachuun rafuu qabdu. Kana yeroo hedduu isin gorseen jira. Hirriba yeroo raftanitti paantii akkasuma qabdoo harmaa uffattanii hin rafina.
uffata halkanii keessan uffattanii jalaan paantii baasuudhaan rafuu ni dandeessu. Qaamni saalaa keessan qilleensa gahaa argachuu qaba. Akkasuma guyya guyyaas paantii uffachuun dirqama waan ta'eef paantii laafaa ta'e qilleensa galchuu danda'u uffachuun barbaachisaadha. Abadan paantii isin qabu hin uffatina. Shamarran tokko tokko qaamni isaanii dafee dabaluuf hir'atu waan danda'uuf yeroo qaamni keessan dabalutti akkasuma paantii guddaa bitachuu ni dandeessu. Garuu paantiin isin qabu baay'ee hamaa fi harmas qabduun harma isin qabu shamarreen tokko tokko harmi ishii baay'ee akka ol ka'uu fi xiqqishuu akka fakkaatuuf qabduu sirriitti isii qabduu fi akkasuma baay'ee ishee cinqitu uffattee deemti. Kuni rakkoo guddaa qaba. Harmi keessanis kaansarii fi akkasuma ixii garagaraatiif akka isin saaxilu godha. Kanaaf qabduu harmaatis yoo fayyadamuu dhiistan filatamaadha. Keessattuu mana keessatti qabduu harmaatti hin dhiyaatina. Qabduu harmaa akkasuma shaashii mataa kana mana keessatti hin fayyadamina. Yeroo baatan yeroo dirqama ta'e qofa fayyadamuu ni dandeessu. Inni afraffaa fi kuni baay'ee murteessaa fi isin hunduu kana godhuu qabdu. Qabxiin afraffaan kun baay'ee murteessaadha. Inni maali? Bishaan baay'istanii dhuguudha. Qaamni keessan goggoguu hin qabu. Ispeeshaalii kanaa wajji wal qabatee namoonni afaan keessan foolii badaa qabu. Afaan keessan yeroo goggogutti wal hormaata baakteeriyaaleef baay'ee tola. Akkasuma yeroo bishaan baay'ee dhuguu dhiiftan qaamni saalaa keessanis waan goggoguuf sababbii baakteeriyaan foolii badaa qabaatuu danda'a. Kuni maali? Bishaan yeroo yeroon baay'istanii dhuguun baay'ee barbaachisaa fi kan gorfamuudha. Yeroo bishaan xiqqoo dhuydanitti afaan keessanis foolii hin taane uumuu ni danda'a. Akkasuma qaamni saalaa keessanis foolii badaa akka uumuu godhuu danda'a. Kanaaf yeroo hunda bishaan heddummeessitanii yeroo yeroon dhuguun baay'ee filatamaadha. Yeroo hedduu ilaaltanii yoo jiraate bishaan hedduu yeroo dhugdanitti fincaan keessan foolii hamaa hin qabaatu. Garuu guyyaa bishaan xiqqaa dhugdan halluun fincaan keessanii ni jijjiirama. Akkasuma xiqqoo taha. Fincaan keessan halluun isaa ni jijjiirama. Akkasuma foolii badaa uuma. Kana ilaaluu ni dandeessu. Isin martuu guyyaa bishaan baay'ee dhugdan fincaan keessan qulqulluu fi adiidha. Bishaan fakkaata. Foolii homaatu hin qabu. Guyyaa bishaan xiqqoo dhugdan garuu fooliin isaa ni jijjiirama. Halluun isaas yookaan magariisa yookaan diimaatti dhiyaatuu danda'a. Kanaaf bishaan gahaa ta'e dhuguun fooliin qaama saalaa keessanii bareedaa fi hawwataa akka ta'u godhuu ni dandeessu. Bishaan xiqqoo yookaan dhugdan ta'e garuu qaama saalaa keessan qofa osoo hin ta'in dafqi keessan, bobaan keessan, qaamni keessan guutumaan guututti afaan keessan, fincaan keessan, sagaraan keessan wanti martuu bishaan barbaachisaa. Akkuma beekamu parsantiin 85 ol qaamni keessan bishaaniin uumamee qaamni namaa bishaan baay'ee barbaada. Kanaaf yoo dandeessan guyyatti leetira 3 ol dhuguu qabdu. Bishaan yoo xiqqaate galuu leetira 1.5 ol dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Isin hunduu bishaan baay'inaan fayyadamuu qabdu. Akkasuma yoo kana kan gootan ta'e qaamni saalaa keessanis ta'e qaamni keessan foolii hamaa hin qabaatu. Infekshinii fi dhibeewwan garagaraa ofirraa ittisuufis humna ni qabaattu. Qaamni keessan bishaan hedduu barbaada. Kana yeroo itti aanutti bal'inaan isinitti dhufa. Inni shanaffaa fi inni dhumaa wal qaama saalaa qulqulleessuudha. Kana jechuun wal qunnamtii saalaa booda fincaanuu fi bishaan isaa carqii goggogaa ta'een qoorsuudha. Akkasuma bishaan qulqulluudhaan dhiqachuun qaama saalaa keessan mi'aawaa fi foolii gaarii akka qabaatu godhuu ni dandeessu. Akkasuma jaalleen keessan akka isin jibbine akka isin irraa hin fagaannee fi isinis ofitti amantummaan keessan guutumaan guututti akka dabalu godhuu ni dandeessu. Egaa akka kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa asirratti xumureen jira. Warri haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri gaaffii qabdan gaaffii kamuu koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Yeroo itti aanutti gaaffii keessaniif deebii gahaa qabadheen dhiyaadha. Yoo isinitti tole yoo irraa barattan like godhuun hin dagatinaa. Egaa akka yeroo itti aanutti hanga wal agarrutti fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.